Egaa dhaggeeffattoota har'aan tana barumsa tokkoon isinii qabadhee dhufee jira. Keessattuu warri Oora chaalenjii irratti irra guddaa gaafii nu gaafachaa jirtan sa'aatii 12 irraa jalqabee yeroo YouTube chaalenjiiti. YouTube chaalenjiin YouTuber waliif saabskiraayib godhuudha. Namuu itti amanee yoo dhufte itti amantee garee san keessa yoo dhufte miseensa garee sanii yoo taate dirqama wanni sirraa godhamuu qabu yookaan wanni sirraa eegamu deemtee saabskiraayib nama gootee viidiyoo tokko yoo xiqqaate daqiiqaa 3 ilaaltee yeroo saabskiraayib gootu sana ammoo nootifikeeshinii isaan saabskiraayibii cinaata jirtu nootifikeeshinii isaan ol gootee yookaan on gootee olii irratti okee jettee deebitee koomentii viidiyichaa jalatti erga viidicha ilaalte booda koomentii gootee laayik gootee baa'uudha. Namtichi koomentiin kan nameef ammoo deebi'ee koomentii saniin yuutuuba kee seenee si ilaala jechaadha. Kanaaf jalqabaa warri yuutuuba hin qabne akkamitti yuutuuba kireet godhachuu dandeessan kan jedhu isinitti agarsiisuu barbaada jechaadha. Inni jalqabaa wanti isin banachuu qabdan Gmail banachuu qabdan. Gmail banachuu qabdan. Gmail banattan malee yuutuuba banachuu hin dandeessan. Kanaaf gara Gmailitti deemeen isin argisiisaa jechaadha. Akkamitti Gmail akka banachuu dandeessan. Achiin kaatee ammoo akkamitti TikTokaa wajjin wal quunnamsiisuu akka dandeessu barumsa kanarraa argatta waan ta'eef obsaan dhageeffadhu, irraa fayyadamaa ta'i. Kun baay'ee si fayyada. Fuuldura keetiif waan gaarii akka hojjettuuf baay'ee waan si fayyadu jechaadha. Asirraa kaate waan ta'eef suduudumaan gara barumsa keenya chaanaala keenya saabskiraayib godhuu hin dagatinaa ammoo daawwattoota kiyya. Kanaaf fakkeenyaaf toltuu shawuu kana saabskiraayib yeroo godhuudhaaf diimaa saabskiraayib jettu tana iddoo kanarratti yeroo tuqxan iddoo saabskiraayib jettu tanarratti yeroo tuqxan saabskiraayibiin keessan maal isiniin jaa silkiin keessan saayin iin isiniin jaa saayin iin warra isiniin jiru jalqabarra yoo isin saabskiraayibii tuqneettan enforced to sign in kajuutti isin oofaa silkiin keessan yeroo san mallattoon add jettu ni jirti gubbaarratti ida'uun ni jirti mallattoo ida'uu san tuqxanii gara saayiniiniitti deemtan yookaan gara imeela kireet godhachuutti deemtan waliin deemnee kireetii goonaa jechaadha. Amma inni qaba waan ta'eef isin inni hoggaa isin jette ida'uu san irratti tuqxanii jechaadha. Gara imeelii isin geessa sistamatti. Kanaaf walumaan haa deemnu. Kanaaf yeroo isin addii tuqxan kana isin gara sistamaatti isin geessa. Gara sistamaatti isin geessa waan ta'eef qaxxitaa eeguu qabdan hoggaa akkana isiniin jedhe achi booda maaltu isinii dhufaa imeelii bakka itti naqxanii isinii dhufa Gmail hin qabdan waan ta'eef create new account kan jettu kanarratti okeettan kan macarashaarra jirtu isa kana jechaadha create new account kan jiru kanarratti okee jettan yeroo isa kanarratti okee jettan maaltu jira for myself kajuusan tuqxan to manage business my business kajuu imeelii yookaan Gmail biizinasii yookaan kaampaanii tokkoof banuu yoo barbaaddan fakkeenyaaf mana barumsaa haa ta'u mana haamaa haa ta'u yoo banuu barbaaddan Gmail san to manage business ta'uu qaba yookaan wooma manage gootan tokko yookaan kaampaanii tokko jechaadha. Yoo banuu barbaaddan manage business banattanii myself banattan amma isin for myself yookaan mataa keetiif banatta. Kanaaf isa kanarratti okee jettaa jechaadha for myself irratti okee jettaa jechaadha. Achi booda first name fi surname yookaan last name kee ni guutta jechaadha. First name yoo fakkeenyaaf name yoo akkana guuttee maqaa abbaa keetiitis fi akkana guuttaa achi booda next goota. Fakkeenyaaf maqaan kun hin jiru jechuu jira. Kanaaf isa kana next jettan. Erga next jettan booda guyyaatti dhalootaa keessanii ni guutan akka Awurooppaatti. Fakkeenyaaf guyyaa 8 yoo ta'e baatii ni filattan.
baatii fakkeenyaaf Agustii keessa yoo dhalattan Agustii gootan akka isin fakkaatu gootan jechaadha kana. Garuu barri keessan waggaan keessan yeroo imeelii kireet gootan jimeela kireet gootan waggaa 18 ol ta'uu qaba. Unless and otherwise googiliin isin hin ayyamu jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf 1996 yoo ta'e 1996 gootan akka Awurooppaatti. Achi booda fiimeelii yoo taatan dhalaa yoo taatan dhalaa meelii yoo taatan dhiira gootanii neekst jettan. Erga neekst jettan booda opshinii maaltu isinii dhufaa maqaan jimeela keessanii hoggaa atiin itti dabalamtu mallattoon atiitun maraantuun itti dabalamtu rikomandeeshinii jira. Rikomandi kan si godhu jechuun kan isaan filannoo fi jimeeliin sii kannu ka duraan kaampaanii isaanii keessa kireetiin ta'in maqaa san sii kanna lakkoofsatti ta'uu danda'a. Keessanirra lakkoofsatti ta'uu danda'a. Isa san keessaa ka tokkoffaarra jiru ta'us salleekti goota. Ka tokkoffaarra jiru san salleekti gootan. Achi booda neekistii jettaniin. Neekistii gama jalaa kana jechaadha. Neekistii erga gootan booda paaswordii keessan asii dubbiin jabduun. Paaswordii keessan dubbiin wasaan inni bakka kana jirte jechaadha. Paaswordiin keessan yoo maqaa keessan jalqaba gootan achi booda lakkoofsa yaadattan tokko lakkoofsa bilbila keessan irraa haa ta'u lakkoofsa abbaa lamatti hidhaatanii maqaan keessan fakkeenyaaf Booneeks yoo ta'e fakkeenyaaf Booneeks yoo ta'e Booneeks kanarratti maal dabaltaa 20 fakkeenyaaf lakkoofsi bilbilaa kee yoo 24 macarrashaan yoo kaa'u jidduudhaa ta'e achi booda maal itti hidhaatanii mallattoolee akka mallattoo riqichaa mallattoolee akka mallattoo baay'isuu itti hidhuu dandeessa. Mallattoo akka fakkeenyaaf mallattoo kan akka parsantiidha kana itti dabaluu dandeessa jechaadha. Itti dabaltee achi booda maal jettaan neekist jettaan. Neekistii gama jalaa kana tuyxa. Paaswordiin kiyya ni xiqqaate waan ta'eef hin ta'u. Fakkeenyaaf Booneeks ta'ee kana isinumatti agarsiisuudhaaf qubee guddaa jalqaba godhachuu hin dagatinaa. Paaswordii irratti jalqaba qubeen tokko keessaa guddaa ta'uu qaba dirqama. Feetu jalqabaa feetu raasaadhaa ka feete keessaa qubeen guddaan jiraachuu qaba. Akka isinii toluuf akka sakuriitiin namni isin jalaa hakkodhuu hin danda'u. Yuutuuba keessanis ta'u wanta isin fayyadamtan wanta isin onlaayinii fayyadamtan salphatti namni isin jalaa hakaroon hakkodhuu hin danda'an jechuudha. Yoonii fi strong password fayyadamtan. Strong password means it is a combination of three things. Firstly, letters, second, characters, and finally, third and final is what? A number. Lakkoofsa qubee fi kaaraakter kan jennuun kan akka mallattoo haksh kan akka star warreen jennuun kana itti fayyadamuu qabdan jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf 45 kana mallattoo doolaara fayyadamuu dandeessa, atii fayyadamuu dandeessa, kana fayyadamuu dandeessa, kana fayyadamuu dandeessa. Achi booda maal jettaan neekist jettaan. Neekist jettaan. Erga neekist jetteen booda lakkoofsa bilbilaa keessan itti addi godhuu qabdan. Maaliifi akka tasaa ta'ee yoo si jalaa daameeyte yookaan paaswordii yoo irraanfatte lakkoofsa bilbilaa kanarratti sirreeffachuu dandeessa booda rikavar godhachuu dandeessa waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa bakka kanatti itti ida'uu qabdan. Achi booda gama jalaa kana neekist kan jettuu jira. Achi booda anamma niin qaba waan ta'eef imeelii niin qaba waan ta'eef jimala itti oofuun barbaadu irraa deebi'uu barbaada waan ta'eef neekist erga jettan booda dhume. Achi booda neekistii isinii dhufaa achi booda moora opshinii isinii dhufaa fixxan erga fixxanii baatan booda gara yuutuuba keessanii deebitan qaxxita yuutuuba keessanii irra deebitan. Erga kireet gootan booda eega dhaggeeffattoota erga kireet gootan booda jimeela keessan kireet erga gootan booda bakka kana gama gubbaa san isinii dhufti wantichi maqaan keessan jimeela keessanii
maqaan Gmail keessanii bakka kanatti isiniif dhufti. Iddoo sanatti isinii dhufti. Isin irratti okay jettan jechaadha. Isin irratti okay jettan. Erga okay jettan booda your channel kan jiru kana irratti okay jettan. Your channel. Your channel kana irratti okay jettan. Achirratti your channel irratti okay warga jettan booda create channel kan jedhu isinii dhufa. Create channel kan jettu isinii dhufa. Achi booda qaxxita maal gootanii fakkeenyaaf kana fakkeenyaaf yooniif channel kee maqaa isaa barbaad maqaa isaa itti kannita create channel. Fakkeenyaaf create channel goota achi booda qaxxita channel kee create siita jechaadha. Channel kee create siita. Achi booda maal goota deebitee qaxxita subscribe nama achi booda maal goota erga channel kee create godhatte booda bakka my channel juusan irratti okay jettee maqaa channel keetii fi uummadhu siinjaa footoo channel keetii yookaan loogoo isaa ol baasisinjaa bakka sanitti erga fixatte booda jala gabbuutu create channel ka jiru irratti okay jetta create siite ergas booda subscribe ka jiru kana akka haala kanaatiin qabaata jechaadha. Yeroo san dhuftee fakkeenyaaf toltuu show subscribe goota. Subscribe erga gootee booda ga'ee especially ga'ee Oro challenge keessatti ga'ee guddaa ni taphatti jedhee kanan yaadu isa kana. Fakkeenyaaf toltuu show yookaan Oro gifters channel kun ko Oro giftarii isa kana hoggaa dhuftan jalqaba yeroo seentan TikTok isaarraa dhuftanii subscribe tanarra erga gurraachomsitan duraan akka diimtuu turte erga gurraachomsitan booda mallattoon takka ni jirti beektaa bilbilaa takka notification tan jennuun isii tana laala mallattoon tun ni jirti. Mallattoon irra sarkilii uume kun mallattoo san irratti okay jettan. Erga okay jettan booda all channels personalized nan kajuu jira. All channel kan jiru irratti okay jettan. Hin irraanfatina. Ichiin booda inni lammaffaan hoggaa dhuftan qaxxita TikTok isaarraa hoggaa dhuftan jechuudha. Qaxxita fakkeenyaaf viidiyoo tokkoffaarra jiru kana ni bantan. Yookaan viidiyoo lammaffaarra jiru specially yoo kana filattan bareeda. Fakkeenyaaf viidiyoo lammaffaarra jiru daqiiqaa 5 waan ta'eef isa kana daqiiqaa 3 ilaaluu qabdan. Okay jettan asirratti ni bantan. Dura erga bantan booda mallattoo like jettu tana like nama 48 godhee asirratti isii tana like goota. Like inni gurraachomsitan. Erga like gootan booda commentii gootaniif jechuudha. Viidiyoo kana laalaa jirtan waan ta'eef commentii keessan hanga isin barreessitanis viidiyoo laalamaa jira. Kanaaf asirratti commentii barreessitaniif jabaadhu. Jettee ni barreessita jechuudha. Jabaadhu something commentii ni kannitaniif. Jabaadhu yoonii fi akka inni subscribe deebisuu barbaade jabaadhu. Fakkeenyaaf ani Oro challenge irraa hin dhufe yookaan Oro jettee dura barreessitee jabaadhu jettee achi booda commentii tana send itti goota. Inninis yeroonii fi liivii TikTok irraa bahee dhufe halkan keessa dhufee si ilaalaa jecha. Commentii kee dubbisee si ilaalaa waan ta'eef hin dagatinaa isa kana. Inni itti aanu sagantaan itti aanu suduudumaan akkamitti TikTok irraa walitti connect godhachuu dandeessan kan jedhu isinitti agarsiisa. Bootaa isaa walumaan gara TikTok adeemu. Ergas TikTok amma TikTok irratti kan connect goonaadha. Qaxxita asiin profile kan jettu tokko ni jirti gama jalaa my profile bakka profile keessan itti ilaaltan jechuudha. Gatii kana profile ta'etti onanni tuyxan. Erga tuyxaniin booda maaltu isinii dhufaa mana TikTok keessanii isinii dhufa. Achi booda iddiitta jettu tana ni filattan. Asiin iddiitta jettu tana ni filattan. Iddiit gootan bakka san. Edit profile keessan jechaadha. Edit profile kan jiru. Ichi booda gama jalaa kana YouTube, Instagram jira, website jira. Waa hedduutti connect godhachuu dandeessan. TikTok keessanii jechuudha.
Achi booda bakka YouTube jettu tana isa kana ni filattan tarree tana filattanii tan amma connect godheetiin jira already connect godheetiin jira waan ta'eef bakka kanarratti okay jettan jechaadha. Okay jettan yeroo okay jettan qaxxitaa oofee gara isin geessaa gara YouTube keessaniitti isin geessa. Qaxxitaa YouTube silkii keessan irra jiru yookaan kompiitara keessan irra jirutti isin geessa. Kanaaf qaxxitaa liinkii isinii ta'a jechuudha. Jala deemtanii haga inni YouTube irratti liinkii isinii ta'e gara YouTubeatti isinii deebuutti achumaan jala deemtan. Ani amma already yoon inni irratti okay jee confirm remove ni goota yookaan irraa baasinaan jechuu jira waan ta'eef irraa baasuun barbaanne waan ta'eef dhugaa additti gootan duwwaa jira. Amma fakkeenyaaf Instagramatti addiin goonee addiin Instagram nan jechuu jira. Yoo Instagram godhuu feetes asuma irratti okay jetta jechaadha. Kana fakkaata gara haala garee Oro Challenge keessaa ittiin nama follow godhuu dandeessan yookaan ittiin nama subscribe godhuu dandeessan keessaa sa'a 12 irratti hanga sa'a 3 hin geenyetti sagantaa YouTube'aati waan ta'eef yeroo hunda sa'aatii 12 akka Itoophiyaatti ni mujjira. Sa'aatii 12 irratti argamuu qabdan dursitanii Oromoon sabni biraas dhufuu danda'a sun filannoo isaaniiti. Isin sa'a 12tti ijoolleen Oromoodhaa wal guddisuudhaaf YouTube keessan guddifachuu barbaadan sa'a 12tti mana maatii shawutti walitti wal arginaa jechaadha. Achi dhayitee subscribe goota subscribe fudhattee subscribe kannitee galtaa jechaadha. Achi akkaataa ittiin YouTube namaa ittiin subscribe gootu saniin sitti agarsiisaa suduudumaan saayibtiitii suduudumaan gara sanii haa deemnume. Okay, egaa dhaggeeffattoota amma mana Oro Giftarii fakkeenyaaf manni Oro Giftar yeroo sa'a 3 irraa jalqabee halkan akka Itoophiyaatti sa'a 3 irraa jalqabee yeroo TikTokatti guddifattu. Kanaaf yeroo hunda mana kana dhufta. Fakkeenyaaf maatii shawuu kan YouTube irraati jennee jirra YouTube irra guddisuudhaaf. Oro Giftariin yookaan kalifaan inni wanta guddisuudhaaf jechaadha. Oro Giftar TikTok fi kan sagantaan isaa. Kanaaf yeroo as dhuftan inni tokkoffaan mana kana ni tuyxu. Gubbaa kana Oro Giftar kan jedhu ni jira. Isinitti agarsiisa. Oro Giftar kan jedhu kan profaayilaa caaluu qabu kun ni jira. Isa kanarratti okay jettan bakka sanarratti okay jettan dhayxanii. Erga okay jettan gama jalaa kanatti akka argitan kanatti isinii dhufa. Yoo follow hin godhin amman friend bakka juu kanarratti follow isiniin ja'a. Yoo follow haaraa taatan follow gootan. Ichiin booda sagantaa YouTube irratti immoo maal gootanii dhayxaniiti profaayilaa Hacaaluu kanarratti okay jettan. Erga profaayilaa Hacaaluu kanarratti okay jettan booda gara mana guddaa Oro Giftariitti isin geessa. Achi booda mallattoo YouTube takka ni jirti isinitti agarsiisa. Bakka kana jidduu kana mallattoo YouTube ni jirti. Mallattoo YouTube san irratti okay jettan jechaadha jedhan. Dhageeffadhaa gurra qalbii qabuun. Isa sanatti okay yoggaa jettan qaxxitaa gara YouTube'itti isin geessaa jira. Sanaa fi isinis connect yoggaa waliin godhattan qaxxitaa namni follow isin godhu qaxxitaa hin rakkatu jechuudha. Isinii gadeemi gara YouTube'itti si geessa qaxxitaa. Gara YouTube'atti si geessa ni eeyita. Akkanatti toltuu showutti si fidu. Reef subscribe godheen tureemi. Amma subscribe yeroon godhin isin subscribe yeroon godhin akkanatti isinitti agarsiisa. Diimaa ta'e isinii agarsiisa jechaadha. Reefuun isin agarsiisa kana. Achi booda diimaa kana ni tuyxan subscribe gootan. Diimaa kana bicha tuyxanii biran dabartan bakka tana. Mallattoo tanii reefu isin jeessan notification san all gootan. Achi booda YouTube isaa keessaa viidiyoo daqiiqa 3 ol qabu yoo isa kanarratti okay jettaniiti laaltanii fi koomentii gootanii baatanii jechaadha. Egaa dhaggeeffattoota itti deebinee jirra. Mana Oro Giftaritti deebinee jira. Inni itti aanu
maal godhuu qabda hoo dalagaa as keessatti geentee maali? Yoo haariya taate jalqaba Oroo Giftar si garsiise folloo godhuu qabda. Inni lammaffaan amma sagantaan kun sagantaa TikTok'tti wal folloo godhan. Folloo baaka walii deebisan itti wal folloo godhan. Wanni ati godhuu qabdu jala kanatti koomentii jalatti Oroo jettee ni barreeffatta. Yeroo Oroo jettee tara takka lama barreeffatte jalqaba taap goota. Taap jechuun touch goota. Iskiriinuma touch goota. Ichiin booda bakka kana share bakka jettu jira. Sharing gama jalaa kana ni jirti. Takka tuqaa sagal keeteetu tun. Isii tanarratti share gootanii yeroo share gootan maaltu isinii dhufaa? Share yeroo gootan copy link ta'etu jira bakka kana. Iddoo kana copy link ta'etu jira. Copy link tanarratti okay jettan. Karaa sadii copy link sanarratti ibduuba deebitanii ammas share irratti deebitanii copy link san ni gootan. Achi booda hojii keessan nama follow godhu seentan. Jalqabarra gama gubbaa kana asiin gama gubbaa kana maaltu jira? Namoota gare live kana hordofu jiranii jira. Kanaaf sanirra dhayitee okay jetta 256 sanirra dhayitee okay jetta jechuudha. Achirratti okay waggaa jettee top viewers jee gaddaraddaramee sii dhufa. Asiin namni giiftii qabne kun isin fayyada waan ta'eef namoota giiftii kannan kana jalqaba okay jettan. Amma user sabaa fi kana giiftii guddaa qabaa isin fayyada yeroo nama wajjin geemii taphattanillee isin fayyada waan ta'eef okay jettan isa kanarratti. Yoo follow hin godhin maal gootan? Follow gootan akka xiqqanii follow gootan. Ichi booda asirraa kaasee ka tokkoffaarra jiru kanarraa kaasee namoota jiran kana akkasitti irra deemtee follow gootee fixxaa jechaadha. Erga follow gootee fixxee booda deebitee mana kee keessatti maal barreeffatta? Naa deebisaadhaan follow isin godhee warreen follow isin godhe naa deebisaa jettaa jechuudha. Namoonni hundinuu ga'een keessan mana kana keessatti isa kana hubadha. Isa kana jechuudha. Dhibbatti wanni beekuu qabdan isa kana. Kanaafuu barumsi kun isin gargaara jee tiin yaada. Channel kiyya Icima Jaalalaa kan jedhu kana subscribe godhuun dagatinaa, like godhuun dagatinaa. Please video daqiiqa 3 illee ta'u naaf laaluu hin dagatinaa. Isin jaaladha. Warra Oroo challenge baay'een isin jaaladha. Akkasuma miseensonni Oroo challenge hedduun isin jaaladha. Oromootii ijoollumaa gara isin jaaladha. Galatoomaa waan bareedaa tokko yoo hojjenne gaariidha. Haaluma kanaan itti hafuufnu jajjabaadha. Abdiin kutatinaa. Wanti kun gara guddinaan nu geessa waan ta'eef walumaan itti yaannu. Viidiyoon kiyyaas na yaalaa guddate waan ta'eef galatoomaa isinin jaaladha. Bum bum.